Ashama harka fuunee kabajamtoota furdoftoota waan koo akkam jirtu nagaa keessanii jireenyi badhaadha. Ani nagaa kiyya galanni rabbitti haa ta'u isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Isinirraa badee jira. Garuu isinirraa baduun koofillee dhiifama naaf godha hamtuufillee hin banne. Ijoolleen hedduullee na iyyafataa turtanii guddaa galatooma waan koo maal taatee baddee warreen naan jettanii jechuudha. Bakka jirtanitti nageenyi kiyya biyya alaas biyya keessas warreen jirtan isinii haa qaqqabu jecha sababan ittiin badee isiniif ibsuu barbaade jechuudha. Akkuma beekamu biyya ambaa warreen jirru nutti tolees jiraataa hin jirru kan nutti tolees jiraataa jirru ni jira garuu kan rabbiin nuuf kenne galata isaa jennee jiraataa jirra isiniin jedha. Akkuma beekamu namni oguu biyya isaarraa ba'u jireenya isaa fooyyeffachuu fi kanumaafiyyuu anillee wantin badee fi gara baadiyyaa deemee ture haaluma jiruudhaa fi magaalaarra gara baadiyyaa maallaqni dabalataadha jechuudha. Akkuma beekamu ijoolleen naannoo kiyya jiranillee ni beeku. Magaalaarra xiqqooshii baadiyyaatu irra wayyataadha maallaqni isaa. Kanaaf badee isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya malee hamtuun hin jirtu. Baadiyyaa sana keessatti immoo iddoon an dalagu sana agasmara shabakaallee in argadhe. Itti aansee immoo baay'ees nama hin mijatu viidiyoo waraabuuni. Maaliif yoo jettan warreen baadiyyaarra jiran akkuma magaalaa kanallee waan kaameeraa kana waan akkasii agasmara miti. Kanaafiyyuu anillee waan natti hin tolleef isinirraa badee malee isin yaaduus yookiin immoo isin dagadhees miti isinillee nan daganne dhugaa dubbatuudhaaf ijoollee hedduun na gaafataa jirtanii ijoollee hedduun na iyyafataa jirtanii warreen na gaafattanis warreen nan gaafannes warreen na dagattanis hundi keessaniyyuu ijoollee Oromoo qaqqaalii kiyya isin jaalladha isin kabajaa guddaa galatoomaa isiniin jedha. Namni janneef waan natti hin tolleef isinirraa badee malee waan biraa fi miti amma immoo yoo rabbiin jedhee gara magaalaa deebi'ee jira. Kanaafiyyuu akkuma duraatti bareedas isin hojjedha jedhee yaada waan na barsiisu isinirraa baradha isinillee narraa barattu jedhee abdii qaba. Hundaafiyyuu hin baduu kana booda waan koon hin badduu ni jirti. Kanaafiyyuu na jajjabeessaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaalii hin baddu. Namni karoora hin karoorfata. Kan nama xumuru immoo rabbidha isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Amma ganda kiyya jira naannoo kiyya jira mana kiyya jira mana kiyya irrattis nagaan galee jira. Isinillee du'aa inaaf godha ammallee jechuudha. Rabbi nagaa naa godhu biyya keenyas nagaa haa godhu. Asumaanis hordoftootaaf kabajamtoota kiyya dhaamsa xiqqishuu tokko qaba jechuudha. Erguman dhufee sooshaal miidiyaa kanarra sosocho'ee waan adda addaa ilaalaa jira. Akkuma beekamu jechuudha. Dhaamsinanis qabu haadha sabboontuu Hajji Abdiidha jechuudha. Dhaamsi kiyya kunis maalidha obboleeyyan kiyya? Isin nama wajjin nyaatee wajjin dhugeedha. Hundi keenya iyyuu immoo namni waliin nyaates waliin dhuguu baatus obboleeyyan rabbiiti jedhee yaada. Kanaafiyyuu aga sooshaal miidiyaarra waliin baasina. Sooshaal miidiyaarra waliin baasuuf wal baasurra waliin taa'anii namni yoo haasa'e irra caalaa jechuudha. Dhugaa dubbattuudhaafis illee haati sabboontuu kan irraa bade namadha. Dhugaa ni qabdi jechuudha. Karaa tokkos yoo ilaalle abdiin faallee ajjiin faallee dhugaa ni qabanii jechuudha. Dhugaan sunis maali yoo jettanii isaan bira waan hin jirreef mormatuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu asuma irratti gad dhaabbatanii osoo namni kun namni wal mufachiisurra wal qeequrra wal miidiyaarra wal baasurra akka kiyyaatti jechuudha akka yaada kiyyaatti akka yaada waan kootti jechuudha. Miidiyaarra wal baasurra namni kun taa'ee wajjin dubbatee yoo jedhe yaada wal jijjiira namni tokko kan beeku namni tokko hin beeku ta'a. Kanaafiyyuu teessanii akka aadaa keenyaatti akka duudhaa keenyaatti jechuudha akka oromummaa tokkotti teessanii jaarsaan osoo fixattanii ana baay'ee natti tola jechuudha. Maaliif yoo jettanii nurraa hin tolu nuti safuu qabnaa duudhaa qabnaa jechuudha. Oromoo jechuun Oromoon saba guddaadha akkuma beekamu. Yeroo kanatti namumatu walii wal wallaale malee jechuudha. Kanaafiyyuu isaan hundarraan ilaalu akka mataa kiyyaatti garuu dhaamsinan isiniif qabu wal basaasurraa wal qeequrraa wal mufachiisurraa obboleeyyanii akkuma isiniin jedherra deddeebi'ee isin wajjin nyaattanii wajjin dhugdanii keessattuu namoonni Yemen kana keessa jiru gizee rakkoos gizee
waa hundayyuu dhibee irratti illee du'a irratti illee nama waliif qaqqabudha waan hin qabneeni jiruma jiraataa jiru kanarra Oromoon Yemen keessa jiru dhugaa dubbatuudhaaf wal gargaaraa waliif dhaabbata garuu waa xiqqoommoo walirra ilaalla jechuudha kanaafiyyuu isaan sadanuu irra ilaalamu jechuudha keessattiyyuu haati sabboontu maaliifuu akkuma isiniin jedha nama irraa badee nama kanammoo argatuun akka qoosaas miti kanaafiyyuu isin sadanuu taa'aati dubbadhaati namoonni isin jidduu galanii jaarsa isin jidduu galanii isin haraarsuu qabu jedha namoonni duuba deemee walitti isin oofuu danda'a namni keenya akkas isiniin jechuu danda'a karaa namaa osoo hin ta'in isin teessanii waliin qaaquu waliin yaada wal jijjiiruudha akkanatti fakkaatutti obboleeyyan kiyya waan namni biraa duubaan odeessuu osoo hin ta'in ofii keessanii taa'aati akka ilma namaa akka intala namaa ta'a dubbadhaati dubbii keessan fixadha namoonni hedduun akkuma argaa jirtanii ebeellee maqaa dha'uun hin barbaachisu argaas ni jirtanii TikTok kanarratti Facebook kanarratti maqaa baay'ee wal dhaadheessaa jiru wal arrabsaa jiru namni kun wal arrabsuurra wal cabsuurra taa'ee yoo dubbate irra wayyaadha natti fakkaata isinillee agas maraan waliin geenye garuu dubbiin kun deemtee iddoon taane gahuu ni dandeessi jedhee yaada kanaafiyyuu taa'aati waliin dubbadha isiniin jedha obboleeyyan kiyya haadha sabboontuullee abdiillee hajjiillee hunda keessan immoo yoon isin mufachiise dhiifama naaf godhaasuma irratti maaltu si galchee si laallatus naan jechuu dandeessu garuu immoo namni tokko yaada isaa waan keessa isaa jiru ibsatuun cubbuu hin qabu jedheetumanii dubbadhe malee narraallee hin deemu ta'a nan laallatullee ta'a waan isin jidduu jirtu kan beeku isinii fi rabbii tokkicha jechuudha maaliif yoo jettanii namni kamuu fagoo taa'ee yaada kennu malee dhugaa jirtu kan beeku namoota waliin dubbii kana deemsisaa jirudha garuu immoo laaleetuma aganatti fakkaate dubbachuu kiyyaa yoon isin mufachiise ammallee irra deddeebi'ee na of galchaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya hordoftoonni kiyyallee isinillee na taajabuu dandeessu maaltu ishii galchee waa'ee namaa waa'ee ishiillee hin beektu jechuu dandeessu dhugaa keessanii yoo jettanis jechuudha ani isinitti mufadhu badii yoo qabaadhe isinis dhiifama naaf godha obboleeyyan kiyya maaliifiyyuu anaadha sabboontuus hajjiis abdiis hundi isaanii obboleeyyan kiyya kanumaaf dubbadhe malee dubbatuun illee nan laallatu ta'a kanaafiyyuu guddaa galatoomaa jiraadha badii yoo qabaadhe koomentii jalatti naa barreessaa na jajjabeessaa isiniin jedha hordoftoota kiyya waan kun yeroo dhihoo keessa isinii dhufti na jajjabeessaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya isin jaalladha isin kabaja hordoftoota kiyya turtii gaarii hanga viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaan naaf tura